naaf dhimmitanii du'aa inni biroo dhaabbattanii abshirnaan jettanii baay'ee. Kun haarasaa turtanii mee namni si balleessi jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Wanti isin hubachuudha qabdanuu wanti hundi akkasiin hubattanii miti. Darbee dhiifamaa balleesseera tokko garaa keessatti dhihi tokko dahi. Ata malee waan akkanaa haasoftaa? Ammas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ما سيرنا لا لا غرغليتي عندي نغارندي جرجرتو فيا كيسني كبجمتوتا هردفتوتا يوتيوب ماي فاميلي كان تاتا هندون تكسنو نغان كينيا سنغاو سنجچا حرو ديغني رفني جرا ايو بنيت الري كما رجدو كان argitan jechuudha video li adda adda gadhiisaa turre namoonni hedduun maani maaltu ture jettanii gaggafataa turtan jechuudha. Isarraa hadda waan tokko ifa isiniif gochuu barbaanneeti daawwattoota keenya kabajamoo nagaa keessanii jajjabaatu jecha kunoo dhiifi duree Qaalii fidee dhufeetiin jira. Mee isiillee waan isin jettu dhageessu jechuudha. Haga xumuratti nu waliin tura. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a sirriitti ifa isiniif goona jechuudha. Itti buufattanillee ifama isiniin jecha meemeef gaawwatti salaamata jedhiniiti waan jiru itti himnaa jechuudha. Anis akkam balleesseetti yoo balleesse badii koo fudhee atis yoo balleesse badii kee fudhattee uummata keenya kana dhiifama gaafachuu qabna jechuudha. Yookaan ammoo yaada tokko qooduu fi qabna. Salaamu alaykum jedhi. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaadhaan jabaattu nu nagaadha alhamdulillah. Kunoo deebinee dhufnee jirra biizii adda addaa waan hin ta'eef amma immoo kunaa bukaaleedha akkuma ta'ettu kuna dhufanii galanii jiru. Maaliif isaan haasaan jalqaba anna gaafa gootee alhamdulillah kunoo wana ga'ee warreen naa sodaattanii warreen immoo naaf dhimmitanii du'aa inni biroo dhaabbattanii abshirnaan jettanii baay'ee galatoomaa ulfaadha. Baay'ee na jajjabeessitanii wallaahi galanni keessan hedduu tokko ana biratti guddaadha. Ulfaadhaan isiniin jira haasa'u kanni hadha warafaan kan saati badiisaa amma nan balleessite ammas badiin fudhattu wal qoy dhaggeeffadhaa sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana dabarsinaati. Namoonni baay'een anatti duulaa jirtu. Anatti duuluu kana dhugaa jiru kan namni dhugaa jiru irratti du'a akkoo irratti du'a amma guutummaatti gochi sana nama balleesse jechuudha. Sana balleesse mee namni situ balleesse waan isin sittiin taphachuu diddee yookaan ammoo isheen lama ulfaa'ee jettee jennaan ishee jibbitee dhiirrammaa ilmoon jaallatu jettanii namoonni hedduun haarasaa turtanii mee namni si balleesse jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Komentii jalatti jechuudha. Akkuma dheen gadannatti duultanii haarasaa turtan jechuudha. Ammas osoo barreessitanii agarsiistanii gaarii isin jira. Yoo namni ni dogongoraa, ilmi namaa ni dogongoraa. Dogongoroo fi kun ammoo ooma jirudha jechuudha. Kanaaf yoo balleesseera ta'e dhiifama. Atis garuu haala sana natti himuun kan sirrii miti. Nan dhoskoon qaba. Maa wanatti munti maal dhoskoon qabduma? Dhoskoo afaan dhoskama. Tokko komentii jalatti maal jette seeti? Waan akkasii na mudatee ture osoo niin himin dhokseen gaafan da'ee tokko duutee tokko guddatti maal dhuma akkasiiti waan akkasii hojjette. No inni amrii rabbeeti. Kanarratti immoo an dhoskoon qabu akka kan kootti garuu dhoskoon qabu jedha maaliif kanaani maal jette seeta obboleettiin keenya tokko silaa jee kaameraa keessaa dubbadhu kaa asmaa keessa maal laal ture gajjiriiti. Obboleettiin keenya tokko maal jette seeta gatii nama guddataanii fi dhiirri yeroo dubartiin dhiirarra caaltu dhiirri dubartii bicuusitti quufuu barbaada jette. An garuu an bicuudhaaf hin jedhu garuu kan beekaa umurii jechuudha. Garuu qaama yoo guddanne immoo umurii guddina hin qabnu alhamdulillah garuu nu ga'a umurii kanaan immoo hin boonnaa jechuudha. Kanaaf hin dhoskuu osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf waan na jibbitu irratti
atoo waggaa amma kana na wajjin jiraate utuma fakkeenyaaf umurii ta'e ani umurii kan kootiif na jibbitan jedhu garuu sana miti yaa dubbiin sun maal miti dubbiin sana miti garuu nam tokko faala isaatti fudhataa jira beekta sana miti bakki akkasitti hubachuu qabdan wanti isin hubachuudha qabdanu wanti hundi akkasiin hubattanii miti dhiirrammaa ilmoon jaallatu maarreedha waa meeqa barreessan wanti isin barreessan hin jiru garuu akkasiin hubattanii miti wanti hundi garuu isin jalqaba sirrii natti himteetti akkuma viidiyoo irratti argitan bifa qaldiitiin garuu yeroo sana rifadhee illee viidiyoo irratti dubbadheetiin jira balleesseen jira wanti kun sobas ta'uu danda'a doktoronni hundi dhugaanii waan ta'eef mitiire sobas ta'uu danda'a doktorri hundi waan dhugaa namatti isin himanu waanti fakkaatu namatti himuu danda'u kanaaf isa kana doktora bira deemnee illee aragaagatuun keenya baay'ee oolle. Ammallee sodaataa jirtaa? Sodaa miti. Bakka adda baasuudha qabna. Kanas alhamdulillah jedhee amshee wanti gammaduu qabdu garaa kan keessatti aafiyaa qabdi taphataa jirti. Wanti tokko amma wanti gammachuutti qabu ilmoon garaa kan keessa jirtu kun hin taphatti. Bakka yeroo dansa sochooti ilmoo yoo sochoote garaa nama keessatti kalaan wanti sodaatamu tokko hin jiru an kana malee jechuudha lama taatee wayi tokko taateedhaan wanta mana yaalaa deemu hin jiru jechuudha bakka tokko gisee tokkicha ilaalaa jira waan ta'eef. Haa ta'u alhamdulillah amma maaliif iyyuu warri nuuf yaaddanii nuuf laphee baattanii yookaan immoo tosii laphee baattanii arrabsaa turtanis galatuumaa. Isinis nagaa jirti kunoo nagaan bu'eeraa harree wal dhiitti malee ilkaan walirraan fixuudha. Isheen gabbita dhugaatii maa qabiisitti gad bammas. Ateessu dhiisee akkam qabus. Harree wal dhiitti malee ilkaan walirraan fixuu jedhama mitiire ilkaanii farranii wal nyaata waliin jiraata. Namni duunguraa walitti bu'aa. Sadarkaa hin taane irrallee ni ga'a walitti deebi'a jechuudha. Nafsa gadaa'in akkamiyyuu walitti araarama nagaan bu'uun ooma jiru waan ta'eef. Laa jarris waan haasa'an irratti ariirraan malee hordoftoonni kan keenya dogongoroniitiin jedhamu garuu ammas dogongortaniitiin jiru. Maaliif wanta itti irratti goote baay'ee tokko waan nama aarsu miira keessallee nama galchuu kanaaf hordoftoonni kan keenya na bukkee dhaabbatanii na gargaaranii na jabeessanii. Ana bukkeen dhaabbatan jechuudha? Balleessaa dhakaati. Hundumaa balleessee? Ati kan mana diigdee mana bisitaatee wanta ana goote isin balleessine? Dhugaarran jira kaan. Dhugaarra jechuudha. Akkamittaan kophaa kan koo jira adda koye. Maaliifuu gaggabaabumatti viidiyoon kun kaleessa ture kan silaasinii waraabamu biizii ture. Alhamdulillah hundinuu wanti hundinuu darbee jira. Taragaaga'ee jira nagaanis bu'ee jira. Namoonni nuuf dhiphataa jirtan homaa hin dhiphatinaa isin jechuu barbaanna. Nagaan bu'ee namti amma. Amma adda koo bisa dhungadhuuti dhiifama jedhu. Leesh annatu dhungatamu akkuma kaleessa adda koo keessatti dhungate dhiifama nama. Eesha jirga ilaala. Ati na dhungadhu. Dhungadhu. Eesha akka pireezidaantii mammee akkana na godhu. Astaghfirullah ta'u wanta akkasiillee ta'u. Kanaaf daawwattoota keenya yoo nuti ammas iskii qabna nagaan bu'ee jira. Warreen immoo piraankiidha namni jettanu. Piraankii miti dhugaa. Piraankii fakkaate malee. Fakkatu yaani namni ammaala kana anumti fakkeenyaaf viidiyoo tokko yeroon argu piraankiidhaan jedha malee dhugaadha jedhee fudhadhu. Kanaaf sirriitti fakkaachuu hin danda'a garuu kaan itti immoo fakkaachuu hin danda'a dhugaa fakkaachuu hin danda'a. Dhugaadhumti jirtu namatti mul'achuu hin danda'a. Namni tokko kan na amantanii na waliin dhaabbatanii jabaadhu ilmoo kan kennaata rabbisii kennee rabbisii guddisaa riskii fudhatteerutti tokko baay'ee ta'e beekta. Ilmoo riskiidha lamas taatu sadii taatus yoo tokko riskii hin qabne yoo carraa fudhatee waan gaarii fudhatee inni tokkoffaa inni lammaffaa immoo waan gaarii fudhatee danda'a. Yoon lammaffaa inni sadaffaa jette beekta. Yaada obboleettii kan koo kanarratti baay'ee tokko hundaa nan gammadee keessi kan kollee na bashannanee sinjaa obboleettii kan koo umurii dheeradhu. Kanaaf iyyuu waan jedhee isinitti himuu hin qabu isin jira hordoftoota keenya. Akkasii daawwattoota keenya galatoomaa hundumti keessanii hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajna. Wallahi jaalala nuuf qabdan hedduu nutti agarsiistanii jirtu sirriidha. Yeroo namni gidduu namaa sheexanni seentee nama gidduutti wanti hin taane yeroo uumamu jechuudha.
Yoo namatti dhaga'ama namni waa'ee bultii beeku namni waa'ee jaalalaa beeku akkasitti bakka nama bifatee gadda qabus gammachuu qabus nama waan wajjin qoodata waan ta'eef hedduu isinirraa gammannee jirra yookaan ammoo isin madaallee jirra galatoomaa namoonni lapheen of baattanii warreen immoo rifattanii dhuftanii keessaan dubbattanii jettanus nu gaafattanis baay'ee tokko galatoomaa wallahi ammana jedhee isin ibsuuf hin danda'u galataanii wallahi baay'ee tokko isin galateeffadha isin nama galataati inshaallah kana booda aslumayyuu wanti kun guddataa wayyaa addii kanarra godhaa jedhee yaadee saabee footoo hin ta'in akkuma gammachuu isaati akkuma gammadu jedheetani kanan waan kana dubbadhe gaabsana akkuma an gammade immoo inni immoo isinis immoo walumaan gammannaadha yaanni kan koo jalqaba garuu kanarra ture amma booda immoo inshaallah hin jiru isiniin jetti kana booda abbaa manaa keetii cimsii qabadhu dubartii abbaa manaa qabata manaa hin jedha beekoo kana qabi kanaaf iyyuu abbaa manaa hankootii cimsee nan qabadha takka qabachuu hin dhiifne gara qabannaatiin immoo wanti itti badessi hin jiru garuu immoo ani akka rakootti jecha akka kootti wanti itti badee hin jiru garuu akka isaatti immoo garuu waan an balleesse waan itti bade immoo jiraate hin beeku garuu wanti badee hin jiru ammas fikiriidhaan jaalalaan jiraannaa isa darbe dhiifamaa balleesseera akka kana miti wanti barbaadan ballee karoottuu badii hanqee imiidhamti is balleesseera dhiifama isiniin jenna ammas taanaan akka sheexanii gidduu keenya hin galle du'aa itti muddaa komentii garuu jecha insaan soo fayyadamu iftanii ilmoon keenya akka ciin gammachuudhaaf haadhaaf abbaas gidduutti dhalattu du'aa inuu kadhaa maaliif du'aa barbaachisa wanti hundinuu du'aa barbaachisan ulleen kadhanna isinillee kadhadhaa inshaallah akka rabbi nagannee immoo du'aa naa godhaa bakka tokko garaa keessatti dhihi tokko dayi ata malee waan akkanaa softa ammas taanaan yoo dhuguma lama taate tokko teessu tokko adaamtu wanta akkana jedhuun jiru amma kottaa waan arrabsaaga akkasii daawwattoota keenya kabajamoo galatoomaa jecha bakkanumaa fi dhufne isin jaalladha isin kabajna jechuun akka nagaan bu'ee isin beeksisuun dhufee isin jala warroota keenya alhamdulillah sheexaniin maseentii hin baati yoo akka dubbii jala saayidii ibsu magaa isaan argaa jirtu ifamaa namatti bilbilee kanaaf inshaallah viidiyoo biraatti galti deebinaa isin jaalannaa isin kabajnaa dilbata gaarii qabaadhaa hundumti keessan bakka jirtanitti nagaa nuuf ta'a.